Nijuken bari naga bara bari naga ala warri naga warra fori naga eri naga eji naga ala dalchi naga ala kurmi naga ala warri naga nor naga ya kawaki naga nugu ullan naga ulle bulla naga wagi robe ala tambaragu lendo mergete okolegu naga wagi nugu nor naga ya katisa ule naga elema gadi naga tisa naga ya banega nageni olega mijay karra mijay tana mijay ejen harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqee show yooyyaa nageenyi badhaadhaa nagaan keenya kabajaaf jaalalaa oromummaa bakka isin jirtan hundaatti isin qaqqabu jetti qaanqeen show sagantaa qaanqee show torbanitti guyyaa tokko isiniif qabadhu kanarraa qabadhee dhiyaadheera har'a keessummaas nan qaba gama sanaatti utuu hin cehin dura jecha lamman tokko jechuun barbaada haala yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa keessatti haasa'amu irratti sanatti utuu hin cehin dura naannoo Oromiyaa giddu galeessatti qeessotatu guyyaa ayyaanaa mana Oromtichaatti affeeramanii dhaqan. Qeessonni kun mana Oromoo dhaqanii mana Oromtichaa wanti hir'atan jiru daadhiinis hin dhufee farsoonis dhufee foon diiminni dhufee foon hindaanqoo dhufee hunduu lafa guutee qeessoti kee teessee tumti. Qeessonni nyaattee abbaan manaa abbaatee nyaadhaa jedheen dhufe ennaanii ay ibaqaana jedhan qeessonni. Ennaan Oromoo biratti ingaa jennaan ingaadha Oromtichi. Tola sokottu maaddii kaasee jedhan tola isaan maaddii kaasuu gaafa dhufe ay ta'utu የሰባታ ለገናት እንጀተን ቀሲን እነን tola zadisi qeesiin yaada see jijjiirteetti show hala yeroo amma social media keessatti deemu irratti hedduun keessan yaada kennaa jirtu beektonni Oromoo hayyoonni Oromoo deebii kennaa jiru hammoona qaanqee show anis wanti calliseef beektota hedduu waan qabnu beektonni beekota warra abashaa jedhamanii dhufan kanaaf deebii haa kennan waan jedhuufin callisee ture garuu jecha lamman tokko jechuu barbaada seenaan Oromoo seenaa alagaan seenaa abashaan nu barreessitu miti seenaan Oromoo beektota Oromoo hayyoota Oromoo argaa dhageettiidhaan warra argan abbootii gadaa arkanuu jira seenaan keenya seenaa boonsaadha seenaan keenya seenaa nu miti ummata Itoophiyaa miti ummata Afrikaa seenaa boonsuu qabna kanaaf abashoonni seenaa isaanii xuraa bareechifachuudhaaf seenaa ummata Oromoo xureessuun isaaniif dirqama kun har'a kan jalqabe miti waggoota hedduu duddubatti deemnee yoo ilaalle yeroo isaan waa'ee Oromoo gaarii dubbatan tokko hin jiru yeroo isaan waa'ee Oromoon nama jedhanii haasa'an tokko hin jiru ummata Oromoo ummata bal'aa kana fuudhanii jaldeessa godhanii qurxummii godhanii galaana gabaa dhufanii akka jaamaa akka goondaa wal cinaa deemtu godhanii waan hedduudhaan akka nuti Oromummaa keenyatti boonnu hedduu nu godhanii jiru keessumatti immoo qubee generationiin yeroo amma guutummaa isaan golee Oromiyaa hundumaa keessaa godhaa jiran kun abashoota hedduu warraaseef abashoota hedduu warrifaasiseef akka Oromoon Oromummaa isaatti qaanfatuuf bifa adda addaatiin yeroo hedduudhaan irratti hojjechaa jiru Oromoon beektota hin qabu nuun jedhu Oromoon hayyoota hin qabu nuun jedhu Oromoon hayyoota nuti qabnu hayyoota ummata Itoophiyaa duwwaa fotoon taane ummata Afrikaa duwwaa fotoon taane ummata addunyaa hayyoota boonsan hedduu qabna garuu kan namatti tolu beektonni keenya hayyoonni keenya guyyaa tokko seenaa namaa keessa dhaqanii hin borcan guyyaa tokko seenaa namaa dhaqanii hin xureessan hayyoonni Oromoo hayyoota kabajaa qabanidha beektonni Oromoo beektota safuu qabanidha beektonni Oromoon hin qaban jedhamee haasa'amu akka isaanii kana dhufanii arraba dheerachuu yoo baatan iyyuu beektonni Oromoo hojii isaanii irra jiru akka isaanii sooshaal miidiyaa adda addaa irratti dhufanii seenaa namootaa xureessuudhaan beekamuu iyyuu habaatan malee beektonni keenya kabajaaf ulfina guddaa namaaf qabu sababiin isaa seera Oromootu ajaja waan ta'eef seenaa namootaa keessa galanii hin borcan namichi sun wanti inni dubbatetti baay'ee nirrifaasin kun kan jalqabaa miti waan ta'eef garuu miidiyaan ummata Itoophiyaa guutummaa tajaajila jedhanii halkanii guyyaa xurumbaa isaanii rukutan miidiyaan isaat
waan akkasii kana fidee uummata keenya hamilee cabsuu, uummata keenya shororkeessuu, uummata keenya akka uummataatti ilaaluu dhiisuunsa baay'ee waan nama qaanfachiisudha. Kanaaf miidiyaan isaat kan jedhamu kun haga uummata Oromoo gadi ba'ee dhiifama gaafate dalagaa gadhee dalagaa seenaa namaatti dhoqqee naqu kanarraa of adabutti Oromoon hin dhiistu. Kanaaf warreen afaan hiittaniif illee ta'e warri isaat keessa jirtan kana baraa. Uummata Oromoo, uummata guddaa kana, uummata biyya Itoophiyaa isin itti dibbee rukuttan kanaaf lafee duddaa ta'e dhiifama gaafachuutu isinirra jiraata. Seenaan uummata Oromoo seenaa isin farshoo quuftanii dhuftanii nutti deeqqifattan otoo hin taane seenaa boonsaa qabna. Argaa dhageettii qabna. Maanguddoota waggaa 160 ol jiraatan qabna. Isaan irraa qoradhaa. Waa'ee seenaa keenyaatti hin dhiphatinaa. Seenaa keenyaaf nuti hin dhiphanna. Jecha mootiin biyyaa jedhe tokko dubbadheen waa'ee keessan asuma irratti gudunfa. Simbirroon galaana guddaa irratti fincooftu kashalabummaa see mul'isti malee galaana sana booressuu hin dandeessu. Isaas kashalabummaa keessan mul'isaa jirtu malee seenaa uummata Oromoo hin xumurre. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show har'a keessummaan isiniif qaba. Keessummaan koo har'aa hojjetaa Qaanqee Show yeroo jalqabaatiif waliin hojjechaa turre yeroo muraasaaf Qaanqee Show fuula keessan dura kan dhabame amma barbaadeen gundoodhaan barbaadeen fidee gama keessan jira. Lammeessaa Harraaree eenyu? Lammeessaa Harraaree nama kabajaaf jaalala Oromoo biratti horateedha. Lammeessaan amaluma isaaf jireenya isaa keessatti nama garraamiidha. Lammeessaan nama saba jaallatu. Lammeessaan nama namaaf rakkatu. Keessattiyyuu biyya Winnipeg Kanaadaa kana keessa yeroo turetti ijoollee Oromoo haaraa biyyarraa dhufanii biyya baqaa biyya lammaffaarraa dhufanis gargaaruu mana barbaadu hojiitti barbaaduun nama beekamudha. Lammeessaan sana duwwaas otoo hin taane ijoollee afaan hin beekneef bakka adda addaatti dhaqee afaan nama hiikaa turedha. Lammeessaan amallisaa nama garraamiidha. Lammeessaa kanan isiniif fudhadhee dhufeera. Lammeessaa Gaarumaa Raaree Teebboo jedhama. Turtii lammeessaa wajjin qabdanitti akka bashannantan abdii guddaan qaba. Kanaaf sagantaa xumura keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Qaanqeen Show kan keessan kan kooti kan hunda keenyaati. Torban yoo Rabbi jedhe keessummaa haaraan isinitti dhufa. Amma gama lammeessaattiin isin dabarsa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show akkuma waadaa isiniif galee keessummaan isiniif qaba har'a. Keessummaa miti Qaanqee Show gaafan eegalee kaasee walii wajjin hojjechaa turre marsaa haga shaniitti na wajjin dalagee sana booddee miila bakar waaree nama ta'e har'a mul'ate. Maqaan isaa biyya faranjii kana keessatti kan ittiin waamnu Tobaaskoo jennaani. Oromoo biratti immoo keessattiyyuu biyya Oromiyaatti kan ittiin beekamu Lammeessaa Gaarumaa Raareeti. Lammeessa baga nagaan dhufte. Akkam jirta taa'u baga nagaan dhufte fayyaa keetii galata guddaan siif qaba Qaanqee Show akka kanatti hin qabdee saba keenya wajjiniin dhaabbattee jiraachuu keetiif sibiraa deebi'uu kootti garuu dhiifaman si gaafa. Rakkoon hin jiru garuu daawwattoonni Qaanqee Show jaarsi sibiraa mugaa ture suni jaarsi eessatti badee maanuun fidanii namooti baay'een duraan si gaafachaa turanii. Anis si barbaadee si argachuu hin dandeenye magaalaa tokko jirra garuu hojiin biizii nu godhee tal tokko kaampii fa'aa deemta. Akkam hojiin? Hojiin bareedaadha. Hojii biyya kana akkuma kanaan dura dubbanne kana inni maqaasaan naadee waan jedhu bareedaadha dhugaa. Bareedaadha jenna. Mee lammeessaan kun eenyudha? Dhufnee nama qopheessine malee eenyummaa kee namni baay'een hin beeku. Jaarsa muguu sana siin jedhu warri kaanii bakka dimaasuun uwwisiin jechaa jiru. Ergeetti deemtee immoo nama biraatu dhufe Lateewoo nama jedhamu Raayyaa Abbaa Duulaa dhufe. Isa hojiillee baajii tokko irratti fakkaattu. Mee lammeessaan kun eenyudha? Daawwattoota Qaanqee Show wajjin akka wal bartu si hafeera. Duraan dursee ija kootu akka ija chaayinaa xixiqqaata malee ani mugaan jiru dhidhuma isaa xiqqaate nama marafuun fakkaata. Sulee kan biraadha. Garuu ani maqaan kiyya Lammeessaa Gaarumaa Raaree Teebboo Hirphoon jedhama. Yeroon qabduuf malee nama
akaakiilee kun afuriittuu nu gabaabsa. Ingaadhi. Itti fufii itti tole. Abbaa koo Gaaruma Haraareerraan dhaladhe haati koo Taliilee Inikkaa Dabalaa jedhamti kan sees akkasuma lakkaa'uu danda'a. Tole. Yeroo kee maaf ammalleessa. Dhaloonni kee. Dhaloonni koo Wallaggaa dhiyaa magaalaa Dambidoolooti Duwwaa 4. Dambidooloo Duwwaa 4. Dambidooloo Duwwaa 4. Warra maafiyaa. Qilxuu gadi. Maafiyaa bakka lamatti qoodamna. Bakka lama maaliif maali? Gartuu Kashilabbee kan jedhantu jira. Akkasumas immoo namoota gurguddaa kabajaan addunyaa kanarraa ta'uuftu jira. Ati gartuu kam keessa jirta? Gartuu Kashilabbee keessaa tokko. Itti gaafatamaan keessa eenyu ture? Itti gaafatamaan keenya yeroo jirutti Gammachuu Ulaa jedhan. Amma garuu jijjiirrataniiru. Qeerroon booddanaa. Meeqa qabdi qabira. Tole Lammeessa. Barumsa kee achumatti baratte Dambidoolootti? Dambidoolootti baradhe. Manni barumsaa beekamoo jira akka beezii fa'aa kan maqaaneessu sana fa'aatu jira. Ati akkamitti baratte? Magaalaa Dambidooloo keessaa mana barnootaa 2 jira yeroo achi jirutti high schooliin jechuudha. Manni barnootaa inni baay'ee beekamaan best Bethel Evangelical Secondary School kan jedhamu maqaan isaa Bees jedhama. Tokko American Missioniidha kan ijaare. Inni kan biraan immoo Qallem Comprehensive Secondary School jedhu kan mootummaati. Ati eessatti baratte? Ani Beezittan baradhe. Beezitti baratte. Beezii kana keessa ijoollee ciccimoo baay'eetu beekni namoota baay'ee namoota ciccimootu jira. Egaa beezii kana namoonni biyya bulchan profeesariin, dooktariin namooti dandeettii addaa qaban hedduutu ba'e. Maaliif fine school jedhama. Limiti biyyichuma keessatti best quality school mana barnootaa best quality qabu keessaa tokkodha. Dambidooloodhumayyuu kan beeksise mana barumsaa sanaa jedhu namoonni tokko tokko. Utuu manni barnootaa sun hin jiru ta'ee Dambidooloon kun beekamu ture. Garuu immoo hospitaalatu immoo jira. Dambidooloo hospitaaliinis dirree xiyyaaraa mataasaa qaba. Waa'ee dirree xiyyaaraa hin kaasin. Ameerikaan miishiniitu ijaare. Itti si eda'uudhumaaf Ameerikaan miishiniitu ijaare dirree xiyyaaraa mataasaa qaba. Afrikaa hundaaf akka inni tajaajila kennuuf kan inni ijaarame yeroo sanatti. Mee namoota achirraa amma seenaa keessa dhiibnee garuma Dambidoolootti qaxxaamuraa jirra. Namoota bebbeetti gurguddoo Dambidooloo keessaa ba'an eenyu fa'aadha? Uummata Oromoo kan beeku amma kan alatti beekamu. Ameerikaa kana keessaati namoota har'a Ameerikaa bulchaa jiran sadarkaa cimaatti illee warri yuunivarsiitii ciccimaa jiran keessaallee namooti achii lafa baradhe kanaa ba'anii har'allee profeesaroota ta'anii kan barsiisan jiru. Fakkeenyaaf yoon sii kenne fakkeenyaaf profeesar Jarman Disaasaa mana barnootaa sanaa ba'e amma Hawaarda ta'uu Princeton University ta'uu iddoo tokko tajaajila kennaa jira. Manni barnootaa kun faranjootumti biyya kanaallee ittiin dhaadatu. Leencoon achii ba'an, Dr. Nagaasuun achii ba'an, pirezidaantii humti kan Itoophiyaa duraati. Baay'inachaa dura. Hedduudha namoota ani. Hedduudha. Dr. Dabalaa Birrii achii ba'an, Jiraataa Raasoo, maqaasaa Mitikkuu Tuuchoo, seenaa amma obbo Mitikkuu Tuuchoo seenaa barsiisu utuu hin taane seenaa manatti tolchu ta'ee hin beeku. Harkumaan fuudhanii sammuu keessa nama qaba. Namuma wayiinsi keessa awwaaleen tokkuma. Luboonnis hedduutu ba'e achi keessaa luboota warra wangeelaanis ta'e sabboonummaatti akka Lataafaa. Luba Kumsaa, luba Gidaadaa Soolan, luba hedduutu ba'e. Lubumti Dr. Dabalaa Birrii. Amma isaanii Dabalaa Birrii Dr. Dabalaa Birriiti. Isaan faan luba beekamoo keessaa tokko. Achi keessaati hin barsiisu. Lubatu luba barsiisu. Achumaa ba'an jedhu. Yoon baate achi Dambidooloorraa? Dambidooloorraa bara 1991 eeguu abaa'oon 92 eeguu abaa'oon gadhiiseedha kana. Ergasii adeemtee hin beektu?
Achuma noolee bula. Achuun yerootti deemta? Akkamitti deemta? Maali ana gogaa koo xalayeera malee yaadi koo achuma jira. Abjuudhaan sammuun achuma. Abjuudhaan achuma keessa naanna'aa bula. Hin baane jechuudha. Beektaa miti isa gaafa ijoolleedhaan. Qilxuu gadi achuma oolta. Achuma keessa naanna'aa oolan. Gogaan koo garuu ajjira. Abshir guyyaa tokko naxxa guyyaa tokko immoo foon hin naxxa. Al tokko barsiisaas turteetta miti utuu dargiin hin cabin dura barsiisaa turte. Barsiisaa kana eessatti barattee eessatti barsiisaa immoo turte? Egaan manuma barnootaa namoonni ciccimuun kun keessaa ba'an keessaa baradhee gonfitu bara kan keenya tuqaadha. Tuqaa keetu murteessaa yeroo miidhaa nyaapha naftanyootaa kana wajjiniin akkaatauma bulaniinitu sitti jijjiiraa deemu gartee. So maaltu ta'e tuqaa 2.6 namni qabu TTI dhaqaa jedhan yeroo keenya yeroo san bara durii nuun dura immoo waggaa lamaan dura 2.6 yoo qabaatte yuunivarsiitiidha maaloo jedhanii kadhatanii si galchu. Yeroo mana achi gahu immoo kun jijjiirame erga akka ta'eedhaan teachers training schooliin deeme jechuudha. Mana TTI barsiisummaa baratte. Barnoota barsiisummaan barachuu deeme jechuudha. Sana booda eebbifamtee barsiisaa turte. Eessatti barsiisaa turte? Ani barnoota koo kanan baradhee fite achuma Wallaggaa keessaa naqamtee kanatti Oromoota ciccimoo ture. Achumattuu kan nu barsiisan. Warra lubbuun jiran keessaa namni yaadatu jira? Jaallannee Gammadaa jedhu. VOA keessa? VOA keessaa kan hojjettu anaan maqaan waamtiyyuu turte. Nama kabajaa guddaa qabdudha. Barsiisaa keessatti? Sammuusee utuun qabaadhe hedduun gammada. Akkanitti keessaa haatuun barbaadatu ergasii wal agartanii beektu si wajjin? Takkaa wal nagarra. Ergisii barsiisaa turte? No nagarre. Sagaleedhuma see dhageessa garuu VOA irra? Sagalee seenan nagaa iseedha moo seenutiin jedha. Tole mee ati egaa barsiisaa taatee barsiisaa kana keessa yeroo jirtu baadiyyaa keessaa barsiisaa turte Laaloo Qilee turte? Laaloo Qileetti ramadame isa natti kaasuuf deemte. Laaloo Qilee keessaa manni barumsaa ani keessaa baradhu barsiisu birbirsa jedhamti. Birbirsi kun Laaloo Qilee irraa akka sa'aatii tokkoof wayiiti. Egaa gabaa roobiiti kan nu hidhannu. Gabaa roobii? Barsiisonni yeroo boqonnaan keenya akka saasii kana saatardee sandee yookiis immoo guyyaa wiikeendii akkasii eenyamti. Roobiidha kan nu hidhannu gabaa roobiiti waan ta'eef. Achi dhandheetu gallaa yeroo sun egaa guyyaa gammachuuti daadhii dhugamaa. Mee waa'ee barsiisaa utuma barsiisaa taatee jirtu sana hojjettuu wayii qaxarattee turte. Hojjettuu kana wajjin seeraa tokkotu yeroo barsiisaa taatee leenjifamtee baatee akka barsiisaa haaraa tokkotti baadiyyaatti ergamtu baadiyyaa kana keessaa barsiisota warra si fuuldura jiran irraa baruu qabda. Haala jireenya hawaasaa akkamittiin hawaasaa wajjin akka jiraattu akkamittiin ijoollee akka qabdu waliigala isaa kana barachuu sirrata. Angaruu gaafa naqu yeroon ilaaluu barsiisoti warri na fuuldura jiran kun umuriidhaan anumatti siqu ijoollee baay'ee horanii jireenya adda addaa jiru. Ani immoo waggaama murtooftee tachiifite akka yaada kootiitti dafee yuunivarsiitiitti ol deebi'uu ture. Maal attamumatti fufuutanii isee kana eessaa fuuteenaan isee kana lafa fuudhu natti himu. Maala dhusa namichi kun hin ciqqaman. Dubbiin isaa edhaa inni naqamteedha achitti ramadamu achumaatu hojjettuu kan jedhamu fudhatee haadha manaasaati. Mee gama kan keetitti deebi'ee waa'ee hojjettuu keetii? Gama kootiitti roobsii deebi'u anis egaa achi ilaalee as ilaalee jireenya koo dafee hin deema siin jedheera miti. Namuma umuriin isaa gaarii tokko nama anayyuu na bulchiti jedhee yaadu tokko. Giddu galeettidhuma kan lama. Waanuma gaariidhaan herreguma gaarii walii gallee herregaa amma na jedhee sitti himu. Kan miindaa sun. Miindaa isa jechuudha. Uffata faa miicuu achiiti
wayyaa tokko maal meeqa jiran Shiroo faasii hojjetti mana sirraa dhoofti. Foontu jira achi kana jira maaltu jira miti. Ani ilaalaan hoyyaan qabus lama moo sadii. Ilaalaan amma akkuma akkasaatti walii galleen jaartii tokko Fudhattee galte. fudhatee dhufee maaliif inni gaa barsiisota warra kaanirraa Adda fudhee dhufeera nagaadhuma torban tokko manni saramee maal jedhee garuu immoo mi'a badaan qabuun. Waan isitti keessa mi'a badaan qabu siree tokkitti siree hoffaarraa hojjetamte tokko ture. Siree xeebaa malee. Siree xeebaa. Siree xeebaa. Hoffaarraa hojjetamte siree mana namaa irra fuudhee. Xeebaan hojjetame. Siree xeebaa tokkoon qaba dhumarrani waa kaa'adhee rafachuudha. Hammanaan egaa dubbadduudhaan jettaa hundumaan hunda obboleessa. Guyyaa tokko dogoggorri uumame. Dogoggorri uumame warri kaleessa lafa turan har'a siree irra jiru jechuudha. Gaafate ala reeyyoota keetii wajjin waa guyyaa roobiiti. Sila sitti nimne guyyaa daadhii, guyyaa roobii, guyyaa bashannanaa, guyyaa gaarii gaafa dhufu. Lafaa kaatee siree irra jirti. Achumatti dhiisii obboleessa koo maqaan isaatu ta'e. Kai lama ciisee dalee lakkii har'a seenaan jijjiirameera. Dachee sirraa ciise. Ada balaatee kana fuute. Kanatu jira asii jira. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show wallee kana booda walitti deebina. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show walitti deebinee jira. So lammeessa sana booda barsiisummaa kee irraa ergee haftee dargiin cabee qabsootti makamte. Gaheen kee maal ture adda bilisummaa Oromoo keessatti muusan? Ani qabsootti gaafa makamuu qabsootti makame miti. Qabsoonni nutti makame jechuun hin danda'ama. Maaliif mana barnootaa birbirsaa ani jiru kana isaanis nurraa halaalaan jiran dhufanii deebi'u. Gaaf tokko gaafa achi dhaqu manni birbirsaa kuni waboo weerarame agarre jechuudha. Tole. Weeraramuu yeroon siin jedhu dhufanii dhimmatti ba'anii haala jiru dubbatanii deeman. Amma ani sabboonummaan durumaan jirti barsiisonni keenya akka jiranitti ijoollee Oromooti achuma baratanii nu barsiisan. Isin qaraa turan. Maatiin keenyas akkasii lammii keenya hundinuu waa'ee saba keenyaa irraa fagoon jirru turre garuu dhufanii mana barnootaa sanatti yaadatta laata ayiratti waan ta'e tokko. Baruma utuma dargiin jiru waa. Sana yoo na yaadadha jira amma si wajjin hiriyaana gochuuf deemta yaadadha. Konkolaataa wayii tokko. Yaadadha sana. Yaadadha. Hiriyaana gochuuf deemta. Amma sana sammuutti qabadheen achi galee jechuudha. Isaan edaa fagoon jiranii yeroonis hin turre dargii achi dhiitanii har'uma magaalaa galuuf itti dabalamuun tokko ta'e. Isaanumaa dhufee itti dabalamte. Achi keessatti maal barattee ga'een kee maal ture?
akkuma dhufaniin isaan nama hedduu qubeedha kan barsiisan qubee afaan oromoo seenaarraa xiqqoo tooftaan lolaa sin barsiisan yeroo sanatti seenaadhaa fi qubee afaan oromoo si barsiisu qubee afaan oromoo kana gaafan baradhu qubee walxaxaa sana baraa hamma kana baraa yeroon ture fedhii isaan qabuun ture keenya garuu gaafa ta'u akkamitti na gammachiise sitti immoo afaan oromoo barachuun galgaluma gaaf tokko irbaata mana keenyaa walii wajjin nyaanna walitti naannoofneetu waan argamte walii wajjin nyaanna ture harmee abbee koottis nan hime lachuu isaaniitti hime abba gaarumatti gaarumattis nan hime abbaan koo ajjeesaa ture gammada yeroo namni loltuuttan dabalamaa adamuu deemu turan loltuuttan dabalamaa loltuu adda bilisummaa oromootu dhufee as jira erga naqee guyyaa sadii booddeen ani ittiin dabalamaa jedhee ittiin mari'adde yaa mucaa koo akkati narraa deemtuun barbaadu naan jedhani mammaan isinirraa lafan naquun qabu ani biyyaaf qabsaa'uun qaba qabsoodhuma saba keenyaatiifini isaanitti dabalamee isaan duukaa socho'aan jedhe yeroo kana keessa sumaan koo jimaataa raaree kan jedhan obboleessi abbaa kooti jechuudha obboleessa abbaa kootiiti inni immoo gaa'oo qeebbee keessaa ilmaan isaa fudhatee duritti galenni nama guddaadha ijoolleedhumaa wajjin horii qabu hundumaa dachaafatee itti gale hoolaan hin hafne sangootii waan qabu fudhatee itti galeera oduu sana gaafan dhaga'anii na gammachiise baay'ee sana booda ati sabboonummaa isaanii yaadu qubee barattee waraana taatee mandii gubbaa turte akkuma nuyi of kennuu keenya erga baranii fuudhaniitu mandiitti nu ergan mandiirraatii baambasiitti nu ergan baambasiirraa as nu deebisanii xanqe bakka jedhamu tokkotti tooftaa lolaa seenaa qubee afaan oromoo haala hawaasummaa kan jedhu irratti barnoota barannee barnooti keenya kun gara caalu akka damee tikaa akka damee qaruuxummaa lolaa kanaafayyuu walitti hidhata. Sana booda barattee gara Finfinneetti sol deemtee Finfinnee turte Gullallee. Sana booddee dirqama natti kennameera. Gaafa marsaa 8ffaadha nuyi kan nuyi xumuranne iddoo sanatti. Marsaa 8ffaa kana keessaa marsaa 8ffaa dabbalummaa marsaa 8ffaatis achumaan xumuranne isa booda dirqamatti bobbaata akkuma tartiiba keetii akkuma qaroomina keetiinis akka dandeettii keetii maal akkati fakkaattu yeroo sanatti bulchiinsi adda bilisummaa oromoo irra cimaan irra dandeettii qaban namoonni hedduun jiru akka kanatti hojiin siifirama. Sana booda faca'insa sana booda immoo deebistee Finfinneetti galtee Finfinneetti faranjoota afaan oromoo barsiisaa turte. Lakkii jalqaba utuman dirqaminatti kennameen dirqama koo kana haalaan ba'e. Haalaan gaafan ba'u qondaalli kan nu ajaju Booruu jedhama maqaansaa nama cimaa sabboonaa ilma oromoo. Nama Gidaamitti dhalate. Gootaan oliiti. Inni Finfinneetti si ergaa naan jedhe. Dhaxxee Jaalle Daawud bira dhaxxaa'ee Jaalle Daawud biratti na ergee jechuudha. Yegguu na ergu kana waan inni naa godhe keessaa tokko shugguxii qalloo tokko naa kenne. Garuu rasaasi keessan jirtu. Qullaadhuma seeti. Ittiin dha'uuf itti argattee. Ammaan qullummaa see sana miti kan natti tole. Qullaa seetuu hin taane shugguxii nama asirraa qabaachuun koo akka nama kana maal jedheen sitti hima. Biyya lafaarraa akkas gammadee. Gullallee maal hojjechaa turte? Gullallee gaafa naquu Jaal Daawud wajjiniinis buleetan mana firaa buleen naqee dhufeera jedheen gabaasuu qabda.
Gaafa hanga baasuu asumaatii dhugaasaa kan jedhan kanan wajjiniin eebbifamee achuma jiru jira. Isaa wajjiniin dhaqanii na agarsiisanii waa tokko Imbe nagaani sachumaan ba'e inni sachumaa ba'e inni Daawud jalatti kan inni hojjetu yeroo kanatti hojii kennii fi jedhanii achuma keessaatii gaa yeroo gammachuuti hedduu hamma na hidheessitti muuqa hin dandeenye birmadummaa saba keenyaa achitti saboota warra wajjinii waliin beekne wajjin wal baree gammadee gammachuu kana hin jedhamne keessan torban lama taa'ee dirqaminatti kennameen deebi'ee jechuudha. Deebitee gaddeemte. Tole lammeessa sana booddee hojii kee isa jalqabaa barsiisummaa sanatti erga adda bilisummaa Oromoo faca'ee biyyatti galtee biyyarraa immoo gara Finfinneetti deebite afaan Oromoo barsiisaa turte. Eenyuun barsiisaa turte? Ani afaan Oromoo faranjoota namoota biyya Ormaa, biyya Jarmanii, biyya Ameerikaa, biyya Kaanadaa, biyya Noorweey, Awustiraaliyaa, Kooriyaa, Jaapaanirraa illee dhufu turan. Faranjoota kanatu Joint Language School jedhama. Garuu afaan Oromoo barsiifama afaan Oromoo duwwaa miti. Afaan Amaaraas akkasumaan barsiisu, afaan Tigree illee barsiisu turan. Haa ta'u malee manni inni aannan keessaa hojjedhu warra afaan Oromoo baratanidha jechuudha. Okay, faranjoota barsiistu. Utuma achi barsiistu makkanniisaatti barsiisaa turte? Makkanniisaatti barsiisaa turte. Guyyaa tokko waasi mudate. Mana bunaa wayidhatte. Mee waa'ee sanarra dubbadhu. Faranjootuma warraan barsiisu buna fudhachuudhanii saaris jedhan kanaati goree buna fudhadha. Mana bunaa reefu ijaarama bakki sun. Mana bunaa tokko takkas bishaan ol jira. Bunan fudhadhee gaafan taa'u faranjii tokko tachi taa'a. Ani faranjiin adii lama walii lama sayidhanuu badaa irratti yaade dhaqeedhuman dubbise jechuudha. Yeroon dubbisu seenis lafaa kaatee gammadee mana dubbifte. Ati warruma barsiistu sitti fakkaata? Ani warruma barattoota kootii achii baratanidha dubbise. Dubbiin isaa seen achiin barattu. Nama ECAdha hojii hojjechuu dhufedha. Isheen biyya Ameerikaadha. Biyya Ameerikaadha. Achumaan ijaan gooteen rukutte. Natti gooteen si jedhama. Gooftaa maal jedhama bu'ee dubbiseen nan jarjaraadha. Buna koo fudhadhee nan sitti qabadhee kitaaba koos baadheen jira. Sanbadduraa dhufutti wal beellamne jechuudha. Beellama bilbila wal jijjiirratanii. Bilbila koo fudhadhee. An bilbila maaliin qabaa miti? Bilbila seenaadhaatti malee. Attole sana booda torban saatti wal beellamtan. Torban saatti wal beellamne. Anis gaa faranjoota kana haala jiruuf jireenya biyya keessaa achi itti agarsiisuudhaan xiqqoosee mana barnootaan barsiisu kanaati muuxannoo argadheera. Sanbadduraa sana gaafa wal barsiifnu eessattan geessa kan jedhuun miicamaa bule garaa koo keessatti. Torban tokko guutuu ati yaada keessa. Maaliin geessa eessattan geessa gamba dubbiin. Afaan noo xiqqoo sin rakkifne? Maal afaanoo wajjin hin oola? Afaan faranjii. Rakkinan qabu karaa afaanii. Finfinnee reestooranti kan jedhan mana nyaataa Finfinnee kan jedhantu achi ganda Dajjaa Shubee jedhan sana beektan. Achi keessaraa achittan geesse. Mana sana maaliifan jaalladha beektaa? Nyaata duwwaa miti daadhii ajaa'ibaa tokko qabdi. Achitti geessee tokko buuqadhee lama buuqachiisa jechuudha. Inturre wantichi hojjetama. Iseen kolfaan siqaayii agarsiiste. Intaluma nagaata kolfuutti ka'e. Maaluma naalaatti. Kadhannaan gooboo qotaatee akkamitti dabaasee jedha. Ati gammaddee faranjii? Daadhii. Iji namaan sumarra jira. Daadhiidha. Seen kun shukkaararraa hojjetamti malee. Akkasii godhaa miti. Akkasitti boleessa koo. Sittan hodheedha namichi. Sana booda isa kaan hin dubbannu. Isa fuudha.
loko kokota jalala okomme jalala namote ole kobojite sifina la loko kokota jalala asilale gomasi atko tumarasi kubebe bubise sifanu fabarise asilale gomasi atko tumarasi kubebe bubise sifanu fabarise lekagama tamona ufano sifna gama lekagama amor mi satawalo koko atuma lekagama imbidam bidal be sifanu famuki lekagama saballo sunai dolari neegi atilale gama si kubasarge kubasi sige sutinjire turiste marasi atilale gama si kubasarge kubasi sige sutinjire turiste marasi lekagama tamuna ufano sifna gama lekagama amon mi satawalo koko atuma lekagama bidam bidal besi panu famuki lekagama saballo sunai dolari neegi amma gaan kana booda faranjii makana wajjin immoo wal fuutan cidha keessanii artistoota bebbeekamoo akka Ilfinesh fa'aa Phagaan Puree Daawwitee fa'aa hedduu turatti argame. Mee waa'ee cidha sanaa Phagaan Puree bakkuma jirtu buri oli nagaan siifata. nagaan siifata waan ogo harka qabdee lamatti nagennite na yaadadha galatoomni Daawwitee Saboota boleessoo insirbite miti ati morma ofirraa kutuuf kaate cidha faranjii. ilmuuko kan keessa fuudhamaan lafaaf samaayii walitti bareechi kiiloleti sulfaadhu ulfayyaa ta'alee lafaa ka'ee si deebisee Isaantu wal si buusise. gadaa baandii dhaaban warri kuni baandii adda addaa keessaa dhufaniin warra ajaa'ibaatiin Hirphaan Gaanfuree baay'ee gammadee waan faranjii wajjin. maal inni ati carraa faranjiidhaa sirbuusu margateedha Si caalaa kan gammade hirphaan irraa jedhama. isa fuudhesse amma ta'an koo hirphaa fuudhesse karaarra jaajee akka jedha Miinzoliin kee fa'aa eenyu fa'aa turan? miinzoliin koo karaa kootiitiin yabbisaanii matalu daawwit bokaa Ilma bobokkaa. ilma bobokkaa ulfaadhoti sobboleessa saamu'eel naardos galatoomi saami fayyaa ta'e Saamu'eelas jira. wee jiraay Eurooppaa jiramee nagee. ashanii kun Naayizilaandiin jira shannaa fi ulfaadhoo haadhoo koo bakkuma jirtutti galatoomi Faranjii keessa dhaqan. karaa koogaa warra kana warra akka gammachuu akka daawwit ittaantiidha. Dambiralloo keessaa nama hafee jira ammus. Maali guyyaa inaugureeshinii Irreechaa fa keessa. guyyaa irreechaatiin seera. Meegaa lammeessa gama keetiin miinzolee warra kana gama isheetiin hoo eenyu fa'aa turan? Gama seetiin immoo leensaa guddinaa tumsaa obboleettisee Asteer Guddinaa tumsaa hedduudha shamarran hedduu uffata aadaatiin bareedanii Dambilalloon kana hafee jiru eegaamus. gudii tokko amma sitti muu baadhee gaariidha yeroo hin qabnu miti yeroo biraan sitti Ati waan hundumaa himtaa hinatti. dhugaa keeti Gammachuutu jira. Saatiidhaan ijaajjanii nu eegu Gammachuutu jira. saatiidhaan nu eegu immoo machuu nu eegu Kan biraa immoo faranjii makana fuutee dambiralloo dhatte. Dambiralloo gaafa dhatte lammuu asiis lammuu mee baay'ee jira. Miin kee lafarraa lammuun dhalatin laamni nama dhachaan deema maaliif namuma dunnan beede hundumaan natti duude
magaalaa Dambalootti faranjii wajjin dhufe. Faranjii dhawwaati manaa koo. Garuu faranjoota hedduu ture inni achiyyuu maal Dambaloo? Faranjoota hedduu jira kan biraan. Waan amkoo kana maaluma ijoolleenis natti qootu galee umuriinis jira umuriinis iseen xiqqoo anarra. Wal caaltu natti kolfuuf malee gummati kun dhuguma naa gammadanii se uuman. Ani umurii waa wal qixxaatan se wal caaltu. Qotisuu qotee Garuu poolisa kookee sana dubban. Garuu akkas rakkisanii dhageenye kunis dhufee waa si gaafata borsaa baattee deemtaadhaan kan faranjii. Keessaa luqqistee dubartii kennaa deemtaadhaan. Amma ga'aan biyya laannanne yeroo sana. Biyyuma keessan jira miti. Garuu biyya laa keessa. Wanti fakkaachuu barbaadu hundumtuu akka faranjoota warra muuviirraa agartuu kan fakkaachuu barbaada. Wal dhungichaa faadhi? Shaanxaa afaan baadhi. Nuun hojjennu waan akkasii. Maaloo nu har'a asitti nu saamu achitti nu saamu. Borsaa ajoobdu tokko bobaa jalatti waan borsaa dhugaayyuu bitanne yeroo. Garuu ijoolleen duwwaa furee akkasitti akkas hin saamnee fi atumtiyyuu itti gaafatamaa isaanii turte. Eegaa. Anis isaanuma wajjin ture waan ta'eef akka nama isaaniitti na fudhatu. Jechuun na miidhuuf hin taane. Garuu si miidhuu jechuun kuni fidiin hin naftuu bara. Akkasuma mataa hoqqachaa. Inni dhuftee baay'asu ulfaadhu nama arabina gogeeraa naan jedhe. Gogi nama. Sana booda gaan biyyaa baate. Bara meeqa keessa kan biyyaa baate? Ani 997. Achi baatee isarratti. Achi yeroo ba'uu ani karaa Moyaaleeti kanan dhufe. Tole. Biyya asan dhufe miti gaa yeroo karaa Moyaalee baanee Moyaalee irraan baanee achi karaa akka gaariitti dafeedhuma haala gaarii nu mijate guyyaa lammaffaatti nuyi Isilii keessa jirra. Okay. Isilii sanas hin bulle guyyaan sun guyyaa Kirismasiiti guyyaa nuyi achi geenye galgaluma sanatuma nuyi achi jirru warri nu fuudhanii karaa nu agarsiisan immoo tawakkal kan jedhamu qabatanii Daara Salaamiin deemtu. Daara Salaamiin immoo Daara Salaam kanarraa immoo akka guyyaa lamaa bullee Zaambiyaatti dabarre. Zaambiyaa keessa immoo akka walakkaa guyyaa oolleeti gara Zimbaabuweetti gadi kaane jechuudha. Yeroo sana namoonni baqatan namoonni baay'een hundumtuu gara Zimbaabuweeti waan ta'eef. Ati wajjin deemte ammas eewusi wajjin jira. Ani Isaayyaas Baay'ataa Bulii jedhan mucaa Maduwaa. Isaayyaas amma Afrikaa kibbaatti gala. Afrikaa kibbaa jira ammayyuu asirraa deebi'e. Winnipeg ture. Akkasumas immoo obboleettii isaa Hawwii Baay'ataa Bulii jedhu nu sadii taaneeti kan. Saduma taatanii deemtu. Sadiima taanee deemtu. Achi Zimbaabuwee keessa hammam turtan? Sadii taanee eeguu deemnu kana ani Hawwiin duubatti yeroo hafnu Isaayyaas kuni yeroodhuma boorderiitti dhiyaannu nu durseetu dhaqeen itti dubbadharee deemu. Nummoo inni haasaa irraa bareeda karaa zimfiitte. Cimaadhas. Cimaadhas. Xuncaa kana irree kana qaba. Nama baay'ee. Raamboo fakkaata. Reemboo se'u. Kanaaf inni dhaqee nuu fixa kan jedhu nu dudduubattamne isa een. Innan nutti hin deebi'u. Achi baakute. Durkutee inni gamatti nu'e. Obboleettii sumatti gadee. Amma wal quba qabdu Isaayyaas wajjin? Dubbisu waan guddaatti nu geesse booda sitti ba'a. Isaayyaas wajjin wal quba qabdu? Dhugaa Isaayyaas wajjin si'a tokko duwwaa ol agarre erganne asirraa deebi'e. Obbolaama ijoolleen mana tokkooti maatii tokkooti jechuun dandeenya. Nagaan jiraadhu bakkuma hirtutti obbo Isaayyaas. Bakkuma hirtutti galata ofiisaa. Nagaan jiraadhu abbo Isaayyaas waliin. Sidii wajjina ta'u maatii keetii wajjini. Amma inni doolaarii malee lammeessaan itti nifu. Isaayyaasiin baay'ee nama gaariidha. Winnipegitti nan beeka. Anis gaafan fuudhee nama mana isaa keessatti afeerraa godhee namoota afeeree baasiisaa guutuudhaan gaafa haati manaan koo biyyarraa dhuftu. Kabajaa guddaa qabnaafi. Kabajaa guddaa qabnaafi garuu yaadeera. Yaadneera maal goona qabu. Quunnamtii kutuun bareedaa miti. Egaa rakkinni hundumaa walirraa fageesse naaf isaan keessa inni waafiti. Achitti immoo wanta tokkotu ta'eedhaan Zimbaabuwee keessatti horiin isin harkaa dhumee rakkoon dhufee hojii wayii argattee turte maal hojjechaa turte?
Ani Zimbabwe keessa maaloo dhiisinni yeroo sanaa si dhiba. Zimbabwe kana keessa Plumtree Road kan jedhan tokkotti baane jechuudha. Bulawaayyoo jedhama. Magaalaa guddittii Zimbabwe utuu hin taane magaalaa lammaffaa Zimbabweetti baane. Karaa beenu maappiin keenya namuma. Achitti gaafa baanu akka guyyaa sadii orcoyii nurra jirtuun hoteela qabannee bulle. Gaafa sadaffaa dafaa mana gadhiisaa nuun jedhan. Horiitu dhume. Amma gaa horiinis dhume nobbaatee wanti hundumtuu nurkaa dhume. Maal wayyi? Amma maal wayyi? Wanti wayyi moo silaa lafa dhannoo qabnu namaan beeknu. Uumaan beeknu miti muka gaarii barbaanne mukuma sana jala bullee achirraa isa taanu fala baafanna. Mukuma jala dunkaana qabdu moo bakkeenuma keessaa bultu? Maaloo laal ba'aa shaanxaa gurguddaa waan jedhamu miti kan nuyi of harkaa qabnu waanuma xinnoo waanuma yartuu seeti kan nuyi of harkaa qabnu. Waanuma fannifatee deema. Maaliif isa baannee immoo miillaanis yeroo hedduu waan deemnuu fi isa baannee deemuu hin dandeenyu waan ta'eef mana sanaa gaafa gannu ari'anii gabbaanee dhuma dhannee kaartoonii fudhannee muka tokko jala arganne jechuudha. Muka ilaaluu deemne jalqaba isa jala gannu. Mukuma bareedaa tokko argannee Plumtree kana manneetii lafan manneetii namaa jiran immoo dhaquun sodaanna maaliif yoo achitti nu qabanii biyyatti nu deebisu kan jedhu immoo yaaddoo guddaan nu keessaa. Muka gaarii dhokattuu bakka dhokaataasaa argannee achi jala bullee garuu immoo walitti haaraa deemna silumayyuu. Isaayyaasii wajjin. Isaayyaasii wajjin. Hin ooltuu gaa isheen oollee nu qaqqabdee ammuma immoo haasaa jalqabiitii aniif Isaayyaas boksiin wal qabadhe. Guyyaa lama booddeedhaan gaafa lammaffaa halkan qorra. Numa waltumtan? Waluma tumne walitti baanee immoo waltumne sirriidhumatti. Hawwiin maal jette yommuu kana? Isee waan guutuu wallaalte. Anis iseedhaaf hangafa. Innis iseedhaaf hangafa. Hangafa gidduu lixuun itti ulfaate. Kanaaf Isaayyaas kun ofii isaatii zarookiin fakkaataa bara. Irree qaba. Ani immoo seeroon qabu kanaan ofirraa itti turte ka'ee wal tumne garuu. Wal tumne sirriidhumatti waan asi dhirsaa miti. Muka isa jala irruu keessaa ba'een baafadheen. Muuvii goote. Muka kan biraa ollaadhuma isaa jiru tokkotti galee haasaasaa hin barbaadu. Innis karaa barbaade. Garuu alaalatti wal ilaalta. Kopheen qabaa bara. Nu darbee deema siin jennee maaliif deemaadha kan aara. Obboleettiin atti gatee maa deema? Aara kana walitti nu kaase. Mukuma tokko jalaa namni muka kan biraatti wal jalaa darbaa. Muuvii ma goote jechuudha. Manuma jijjiiratte jechuudha. Mukuma sananii mana keenya gaafa. Miti mukuma kan biraa mana mataa kooti kophaatti galuu kooti kophaan ba'e gaafa. Garuu alaalaan wal agartu. Walirraa deemus immoo dandeessi. Amma gaafan kophaa bahu waan guddaa tokko na rakkise. Wanti na rakkise kun isaan lama ta'anii haasa'u. Ati namatti haasa'utu hin qabdu. Jedhana kophaa kiyya. Gaa hin turre innumtuu isa hin dandeessifne. Inni iyyuu hin dandeenye. Isuma wal lollee amma ani naman barbaadadha deeme. Yaadi tokko miti jechuudha. Naman barbaadadha yeroon deemu maalittan ba'a beektaa warra bordee dhuguttan ba'e. Warra farsoo bordee gurguru bakkee. Bordee karaarraati sheek jedhan. Karaarraa isa gurguru isa argadhee gaafadhee naa kennan. Toluma. Akka annee bodhee hin jira gubadheera keessi moo fuudheen akka bishaan akka aannaniittan dhuge. Gaafa nachi deebi'u kolfaaf lafina qabatanii jiru. Maaliif wantichi. Fokkoraa dhufte amma. Gontuu akkamii jissa bara. Hunda cimaa qaba. Bordee cimaadha. Bishaan naa kenninaan jedhee immoo dhufeesuma hunqaana'u. Waliin dubbistan garuu. Maa nan gammade gaafa inni dhufu ammanis ollaan naa dhufe. Isuma kaleessoo ollaan naa dhufe. Galata kee yaa rabbi jedhee fuudhee sheek kana harka kaa'ee.
Siluma isa wajjini walitti araaramnaan hawwiin ana wajjin rakkina qabdu miti. Hawwii ennaan. Bassoon argadhee nuddaa ennaan godha. Ebbishee himatu itti beelofteetti. Biyyoona naa nyaata baay'ee na gaddisiisa. Oromiyaa gaaffii qaamna seeraa nu ilmaan keetamu shakkii qaamnu biraa aadaa gammalee bashannana seeraa maal si yakkinee beelaan sana booda warra nama dabarsuu fi doolarii 300 nama tokkotti waadaa walii galtanii garuu horii isaan qabdanii achi baatanii Afrikaa kibbaa fooqii 14ffaa irratti maaltu mudate? Maaltu si mudate? Fooqii 14ffaa irratti wanti nu mudate horii hin qabnu hojii xiqqoo tokko argannee waan argannees waan wayitti galtu miti achi geenyee maatii keenyatti bilbilannee doolara 300 kan sadan keenya 900 isinii kenninaa jennee warruma biyyaan nu fuudhee dhaqe. Tole warruma Zimbabwe. Achi gaafa dhaqan magaalaa Johannesburg akka nu galchaniif. Johannesburg kana nu galchanii nu fuudhanii dhaqanii fooqii 14ffaa irratti namni maqaan isaa Laavmooy jedhamu. Nu galchee nu hidhate jechuudha. Mana hidhaa galta. Manni nu hidhachuunsaa hamma nuyi horii sana kenninutti Laavmooy mataarraa nu bu'u jechuudha. Mana keessas hin kaa'atin. Hin eekamaa hawwiitti eekamaa hawwii kana nan fuudha baay'eedha. Hawwiidha. Neefasaa yaas immoo hawwiitti nama dhufu eenyurratti hin dhiisnu nuyi karaa hawwii nama dhufu jechuudha. Akkasittiintu cinqii agara. 14ffaa irratti dhabneerra biyya isa nu dhufneerra biyya arguu garuu hin dandeenyu. Guyyaa 14 bulleetu. Mana ala bahuu hin dandeessan manuma hidhaa keessa. Ala bahuu hin dandeenyu biyyichuma keessa teenya. Qawwee qabaa namichi. Qawwee shugguxii maal kana fakkaatu qaba. Tole. Umarratti garuu rabbi isaaf tolu innumti afaan na barsiisii gabbaatee immoo yeroo hundaa biiraa naa bittaana jedhe. Siin ergaa si erga jechuudha. Naani afaan barsiisuu amma afaan yeroo barsiisu ingiliffa isaa moo akka ingiliffa faranjiinatti ta'uu didee amma ingiliffa nan dhagaasiin hin jenne ingiliffaa caccabsuu jedheen jalqabe jechuudha afaan kana barsiisuu. Maal jechuudha ingiliffaan isaa caccabaa akka caccabaa wayite naan galu ingiliffaa caccabsuun maal jechuudha naan jedhe. Broken English jechuudhaan jedhe. As galagaleen immoo Isaayyaasiini kanuma isaatii. Ittiin jedhamee mana dhugaatii mana biiraa lafa bituuf anaan fuudhee natti agarsiise jechuudha. Lafa inni dhaqee biiraa bibbitatu sana. An baay'een gammadee gaafa wanta sanatti gaafa natti agarsiisu biiraa bituu gaafa bahu ijoollee Abashaan achitti arge. Ati gamma ergaadhuma ergamuutti kaate. Isaayyaas faan garuu manuma hidhaa sana keessa jiru isaan gadi ba'an. Achuma jiru isaan gadi ba'an. Naani gaafa nani biiraa inni na ergee gadi ba'u jaraa wajjin quunnamtii jalqabeen ijoollee nama Oromoo akkan ta'e wanta kana
itti himeen nama Oromoo akkam barbaadu itti himee jechuudha. Ennaani namuma mucaa'uma mana barnootaa tokkotti wajjin baradhe. Kan biyyatti wal beektu. Kan biyyatti wal beeku akka gaariitti. Zawuduu Yamaanee kan jedhamu fidaniinatti dhufanii. Yaa Rabbi galata kee garraamiin badee hinuman galee Isaayyaasitti gaafan ol ba'ee ijoolleetti mu na amanuu dide. Ijoollee Habashaa sana zawuduu fidee dhufa gaafatetti himtu yeroo biraa gaafate biiraa bituudhattu. Itti himan malee naannaa yeroo ijoolleen Oromoo dhufan ijoolleen Oromooti jedhaniitu warra Oromoo simata. Yeroo ijoolleen Habashaa dhufan koonteessitii jedhanii achitti ergu iddoo hundumaa. Iddoo okay. Wantichi aadaa akkasii. Tole sana booda zawuduun dhufe. Zawuduun dhufee na argee utuu hin turin baay'ee utuu hin turin akka dura biyyaatti borgalgala sa'aatii akkasii dhufnee isin fuunaa ruumii keenaa kenniina. Lakkoofsa 14 fi lamarra jirra jedhee. 14 duwwaa lama. 14 duwwaa lamarra jirra jedhee. Manichi jalumaan bitamte kanumarra moonaan jedhee. Kanuma dubbannee hin deemu. Galgala kana gaa kan nuyi akkamtu taane ijoollee dhumti Oromoo achi jiran kun uffata huccuu loltoota South Africa uffatanii makiinaa poolisii South Africa qabatanii manatti nu duudan. Eenyu fa'a Zawuduu Yamaaneeti. Kadir Gobanaa kan tummee ayyaanaa jedhu. Rabbi nabsee. Ayyaanaan kun immoo lama. Ayyaanaan tokko Rabbi nabsee isaa amaaru hin du'e. Sabboonaa ilma Oromoo akkamii kan inni umurii koo guutuu kabajaa ture. Achumatti du'e minni isaa. Achumatti du'e. Kabiraawo eenyu fa'a? Gara jabeenyuma nama biyya sanaatiin rukutame du'e. Rabbi nabsee isaa amaaru isaan faan ijoollee kan biraanis jiru ayyaanaa kan jedhan kan biraanis jira. Isa ayyaanaa sanallee qabsoo bilisummaa Oromoo keessaa iddoo tan beekan ture duraan. Dhufanii manatti nu duudanii laafmooyi kun nama manaa gadi ga'u qullaasaa uffata tunkeetiin taa'eetu cabaa nuqaa daadhii biiraa quufe. Kaballaan hunda keenya nu hin barree barre. Akka isaan ta'e iyyuu sin beektan. Amma nuyi erga hamma dhabga fuudhanii fidanii lafa makiinaa isaaniitti nu galchanii deemuun itti hin barree bare isaan ta'u. Dhufanii isaanumatu sin kaballe sininis. Baay'us loltuu uffatu ijoolleedhuma Oromootu loltuu uffatna loltuu kan South Africa uffatee makiinaa poolisii South Africa oofee deemaa bara. Qofaa jiru moo warruma poolisii biyyaa wajjin jiru? Seera kaa'amaa dubbii cimaan. Edaa warri jara ammoo xiqqoodhuma achi siqanii horii irraa fudhachuu beekatu. Poolisoonni nuti biyya. Akkuma nuyi achi geenyeen ijoolleen keenya itti himanii jechuudha. Isa sana fuudhanii boxxi goonaan karaa irratti darbatanii nu fudhatanii galanii warra gammachuu taane namichi erga guyyaa sanaatii lafa inni dhaqe beenu. Isaa qullaasaa achi deemu garuu argeera. Qullaa karaa irratti darbanii. Agartasa sangaan argin jedheen isa godhaa ture innis hin argata. Zawuduunis gidaamitti amma nagaan. Zawuduun boleessa koomii waadhu Kadir Gobanaa bakkuma jirtutti rabbisi kabajaa siima kennu. Hundumti keessan ayyaanaas rabbi nabsee isaa amaaru. Warra achitti haftan hundumti keessan galatoomaa. Akkasittiin achi keessaa baatan. Akkasitti achi baane. Isa booddee hawaasaa wajjin walitti makamtanii koominitiin keessan Afrikaa kibbaa keessatti hawaasni Oromoo baay'ee cimaadhaaf sodaatamaa ture jedhan bara sana achi turtan. Bara nuyi jirru nuyi sigaa halaal nuyi warra cimoo akkasitti dhufnee dabalamne. Warrumti achi turan. Warruma nuun dhufee mana hidhaa keessaa nu baasetti dabalamne. Bookaan faana jechi turanii. Bookaan achi jiru. Tasfaayee faa. Tasfaayeen achi jira. Obbo Tamaan Baatii faa. Jeneraal Tamaan Baatii. Tamaan Baatii achi ture. Hedduudha ijoollee sabboontotaaf ciccimoodha.
Ijoollee baay'ee turan. Manuma tokko nyaannaa wal barbaannaa dhumarratti Cavendish and Pope kan jedhantu jira. Yeovil jedhama. Yeovil kuni Times Square mal bakka lafa dhugantu jira. Amma iddoon suni dirree lolaati. Maaliif dirree lolaati? Bakka ijoolleen Habashaatiif Oromootti wal loltuudha. Hamma guyyaa Oromoonni injifannoo isa dhumaa argatte lakkoofsi community Oromoo achi yeroo sanatti yeroo an jiru xiqqoodha. Garuu ijoolleen Habashaa achi jirtu waliigala hin sagaddiif. Ijoollee Oromootiif. Of kabachiistanii jiraatu. Kabajaan akka sanaa ammallee nurraa eegama. Isin tokkummaa keessan sanatti immoo akka alagaan isin kabaju godhe. Tokkummaa keenya waliigalteedhaan kan waan nuyi goonu. Nuyi tokko mana eenyuun nannuu namni nutti dhufnaan inniif. Dhukkeerraa kaastu. Dhukkeerraa kaasu. Isa booddee ijoollee tokkos immoo ati mochumarraa walitti qabdee dhaqxee Keeniyaatti dipoortii goggoote ijoollee biteera. Inni egaa dhufa koodha warra hin barbaachifne waan isaa akkas miti ana nama Kaanaadaa kana fixatee as dhufuuf ka'u warri JVC jedhan tokko immoo Ameerikaa kottu jedhanii na waamu. Anuu Noorz Ameerikaanoo Ameerikaadhuma maal godhuun achi dhaqa jedhee waa walitti qabadheen guurradhee Keeniyaa dhaqee deebi'ee dhufe dipoortii gootee deebi'ee dhufe jechuudha. Achitti argeen ture yoo si argee. Ijoollee na agartee? Kophee taakkoo mana koo tokko uffatta. Ijoolleen kun gaa baatii faa Rufaa'el faa kun waardiyaa suma jala deemu. Karatti nagaa si gaafadhu qabu. Rufaa'el gochaa naa goote hundumaatiifi baadiyyaattis galatoomi. Jaarraa ulfaatu. Jaarraa kabbadee faa. Isaanumaaf iyyuu karatti nagaa si gaafadhu hin qabu ture yommuu sana. Maarikoos galatoomi atis simannaa gaarii naa goote. Amma Maarikoos kuni sila maalan siin jedhe gartuu lama jiran jenne gaafatamaa keenya ture. Maarikoos achuma ture. Ulfaadhu. Sana booda biyyaa baatee biyya Kanaadaa dhufte. Biyya Kanaadaa kana keessa immoo kam haalli jireenyaa hawaasummaa politikaan hawaasa Oromoo wajjin walitti dhufeenyi keekam. Biyya Kanaadaa kana bara 1999 kanan galee. Waggaa lama booda. Bara 1997 kan biyyaa baate waggaa lama booda. Waggaa lama booda nas ga'e. Waaqni na gargaaree xiqqoos rakkadheera. Garuu dhufee gaafa nas ga'u nuti biyyaa. Hurriyaadha namni kan ispoonsara sin godhe. Haati keenya kan ispoonsara nu goote hurriyaadha. Hurriyaan kun ofiisin baratti. Barnoota baratti nama sabboonummaa nuti achi gaafan taa'ee yaadu waan isheen nu goote galata see himee fixuu hin danda'amu. Namni 10 meeqa fidde? Nama 11 oli fidde seen. Isa gartuun kun hundumtuu gartuudhuma nama siin jedhu kana. Egaa nu beektus anayyuu nan beektu. Karuma namaa wal quunnamtaniitti. Karuma namaa wal quunnamteeti malee. Galatisee yoomiyyuu nurraa bahee dhumu. Akkam ture gaamee waa'een hawaasa asii akkam ture ergasii maal irratti hirmaattame asii hawaasa keessatti? As gaafa dhufnu waan lamatu nu mudate. Waa sadiiyyuu. Inni tokko community warri jiran simannaa isinii goonaa jedhanii nuyi amma nama ja'a taanee dhufne. Nama ja'a taanee dhufneeti Winnipeg kanaati manuma kiraayii tokkotti namni biyya beeku kan nu bira heeru hin jiru. Manuma baheen deebi'ee mana kootti galuun xiqqoo na rakkise gaaf tokko. Karaa sirkaa bada. Maar edan halkan hin gale miti ganama gaafan ga'u cabbii lafa guutee maali magaalaan kun ganama shaashii adii uffatti moo ilaale keessa deemuun barbaade. Cabbicha keessa. Amma yeroon deemee addeebi'u mana koo isan itti galu sana lakkoofsa isaan fudhanneen. Narkaa bade. Har'as Booris Toleeraa Bayyanaa kunis anuma dura akka 7 jira Dr. Lijaaleffaan kun. Isaanitti bilbilee eessatti hin galaa
eessatti galaa gadi gali maalidha. Biyyootti gadi gali. Wanti rabbi na gargaare silkii toleeraa kana qabaachuudhaaf silkii Dr. Lijaalem kana qabaachuudha. Eessatti ofii manaa ba'een eessatti gala biyyuma achumaan fidee dhufee bara silkii isaanii. Biyyootti gadi gali. Lafatti nagalchutti immoo nageessuu dhufee kan si kofalchiisu. Manni hin jiraadhu laa akkuma goda kanaati. Mana sanarraa sa'aatii tokkoof wayi nu deemsisaa oolee fidee harkaa maddeef sarkaa. Kana ba'i ture waan baay'eedha bara. Ennaani lafa communitytii immoo warri community namoota haaraa yeroo hundumaa yeroo dhufu communityni Winnipeg afeerraa godhanii simatu. Amma anii fi Isaayyaas kun ala mana jala jaajjina. Wal ga'aniiru laata yoona Dr. Alii Birraa achi waan jiran nutti fakkaata. Baay'ee namoota magaalaa Elemoo Aliifaa Nuubanafaa maaliif magaa kana biyya gaafa jirru sabboonummaa cimaa guddaan kan jiru biyya Kaanaadaa waan ta'eef achi keessaa immoo lafa nuyi dhufne kana natti fakkaata. Amma gaafa olli nuyi waan jarri mana keessa guutaniirani anna kulakkii nan sudaadhaan nan yeellaa ati darbi lakkii ani darbu ati darbi naan jedhee Isaayyaas innumti deeggadda gaafa boordarii deemu fuuldura fiigasiin jedhu dudda qabee anaan itti dhiiba ati duranditi namni yuunaa alaaf mana guutee taa'aa. Utuu nuyi ijaajjinee kana mataa wal cabsinu rabbi isaaf tolu gammachuu goolee dhalto. Gammachuu goolee. Inni nutu dhufee seene nuyi gaafuma inni dhufu kolfumaa walitti kaane jechuudha. Waliin beektan? Maalli ijoollee kashlabbee tokko dhufa jennaani. Isin dhufa? Dhuma warra dhufee rakkatidha. Afrikaa kibbaarraa. Amma ani immoo biyyaa kashlabbee ture siin jedhe yoomittuu dhageen waa'ee keenya duras guutu. Maaltu jira sagantaa jennaan inni ijoollee kashlabbee Afrikaa kibbaa dhufte tokko simachuu dhufne. Isinumaan simachuuf jiraas isinumatti immoo hima. Kan uumaan simachuu dhufee barnumatti ba'a. Ingallee ergasii iddiyyuu kolfee gurbaan sun gammee galatoomi wanta nuu goote hundumaatii fi taasaa kaasee garuu hedduu nu gargaare dhugaatti. Hojii nu barbaaduu sana booda wal bartan isaa. Wal barree ergasii kolfaa baane malee. Akka kanatti immoo jira kabiraan immoo wanta gaazexees dhuftee qeenxee dhuftee amma wanti si mudate tokkotu immoo jira magaalaadhuma Kaalgaarii kanatti. Garri fireendii tokko qabdaa turte iccitii kan taanee fi garri fireendii kee kun adiidha. Gaafa seen ulfoofte irraa kaastee baay'ee wajjin rakkattee baatii 9. Gaafa seen deesse waan tokkotu uumame. Maal ture wantichi? Obboleessa koo niin cinqamte ana muddame malee seeqaala ana muddame. Baay'ee egaa ofii kootiin irra cinqamee guyyaan daasees dhiyaate hin deesse gammachuu kanan jedhamne nutti dhaga'ame. Hiriyoota hundumaatti himte. Asitti abaaboo. Asitti abaaboo. Mucaa hundaa baadhee gaafa naqu. Mucaan kiliintanii fakkaata. Mucaan agarsiisna jedhanii dansooti nama fuuldura fiigu. Maali maqaa maali moggaaftanaan jedhanii. Raaree. Ani immoo raaree kennuu immoo maalan kennaa fedhaa gaafa naqu. Mucaa Faransi kana mucaan kumti koo kana rabbi isinii fadhiisu yoo jiran maal Doktorri maal taate mucaa keessi duraata immoo innaa dhiifamaa chiitiin sirratti godhee naan jettu seete. Intalli? Xophafuun karaa beekti. Mucichi kan ka'e hin taane? Sabuudha buleettii koo guyyaa lalaatti.
Abaaboo gatti hokkite. Abaaboo cumarra kaa'eeni lamuu lammataa jagootiin nagarre. Ni deemta na dhiifte uma deemta garaan kee jabaate. Ni deemta na dhiifte uma deemta garaan kee jabaata ifiif na lakkifta. Ijoollee qabdaa amma? Ijoollee lama nan qaba kan biraadha kan Tokko raajiidha nan beeka. tokko raajiidha. Inni waggaa 15. Waggaa 15 ta'e? Eeyyee. Ani hospitaala adeemeera memmus. Eeyyee waggaa 15. Isheen durbaa immoo waggaa 10. Bareedduu. Waasni barreessuu kan hin jaallatta lammeessa. Seenaa namoota sadii tokko barreessaan ture naan jettee turte akkam fixeetta akka ta'e hin beeku. Tokko seenaa Obboleen Colata, seenaa Numoo Goobanaaf seenaa Elemoo Alii. Fixeetta? Kana duwwaasee gammachuu seenaa gammachuus barreessu. Kan gammachuus hin barreessu? Kan Saaliyaa. Kan Saaliyaa Saamis? Kan Obboloo Goobanaa. Seenaa namaa jalqabee kutee karaatti dhiisaa jechuudha. Jalqabdee marii? Amma isaan gammachuu keessa ba'ee gaafa waan godhu dhabu attawii kitaaba sana Gammachuu obboleessa Dooktor Lijaadhamu. Gammachuudhuma dhaabaati. Kitaaba sana fixxeettaanaan jedhe. Insaayikilopiidiyaan akkamitti dhumaan. Seenaan keewoo seenaansaa seenaa saba Oromootiin wal fakkaata. Kan akkamittan barreessee bitan. Hin baay'ate. Kitaabuma seenaa sana oolla qe'ate wal. Kan gammachuus barreeffamaa jira jechuudha. Halkan tokko guutuun intarviyuu godhaa bulee. Kan nuus na yaadadha. Yeroo Winnipeg sana gaggaafachaa turte. Obboloonis akkasuma seenaa keessan hin barreessama afaan Oromootiin qubee afaan Oromootiin barreessaa dhumu wal. Lammeessaadha jedhan akkamitti jaalladhu addunyaa tanirraa eenyuun jaalladhu. Lammeechoo naaf jedhaa jechuudha. Amma seenaa isaanii barreessa ilmi namaa takka turee gaafa naa ta'uu diduu. Boodoo heddaan ilmi namaa seenaa namaa attamitti barreessa. Seenaa namaa rabbi barreessa natti kolfeechuudha dhiisechuudha. Ani biyya baay'ee irra jijjiireera nama akka sa'anaa ta'e hin jiru lammeechoo naaf fidaa jechaa ture. Lammeechoo naaf fidaa. Saayiba taanee akka maaligaa beektaatis yeroo sana. Garuu kitaabatti ammoo onaa barreessite jira. Kitaabii 2 barreeffamee dhumee ture. Gabaarra ba'ee hin gurguramne malee kitaabni tokko salphina burreedhu. Barreeffamee dhumeera inni. Tokko immoo ukkaamsaa dambiidhu. Waa'ee ukkaamsaa barreessiteetta. Kitaaba sana ati yoo argitee turte. Waa'ee kitaaba ukkaamsaa argeera. Maxxanfamee gabaarra oolle waan baay'een jalqabda. Garuu hin xumurtu. Seenaa namootaa hin jalqabda hin xumurtu. Tapha irratti gaariidha malee goolii galchuu irratti xiqqoo na rakkifti. Akkuma gorgistaa jechuudha. Akkuma abaa'oo. Afaan goolu. Abaa'oon baay'ee taphataa goolii galchuudhuma irratti xiqqoosee dallaaf. Atis akkuma sana jechuudha. Sanuma gamaarree isaan dabballee miti. Dabballee isaaniiti. Numa jalqabduu hojjettanii. Nan taphadha. Goolii galchuu. Gidduu gaafan ga'u. Qama dooteena. Tarii gaadhama nama miila sirriitti kennanii nama galchu sana akka inni galchu gochuudha. Akkas jirti. Akkasii lammeessa si wajjin yoo baay'ee haasa'uun hin xumuru. Yaadattu miila kukanaa fi miila warqee lama naa bitaa. Diraamaa tokko hojjetee. Rakkina koo keessatti.
lammeessa isiin hedduun si galateeffadha gara fuula duraatti immoo walii wajjin jirra walii wajjin uummata kana tajaajiluun siin jedha seenaan kee baay'eedha yoo dubbanne hin finnu waan hedduu jira waan hedduu dubbanna qoosaanis hedduu jira egaa nurraan badini ergaa dhumaa yoo qabaatte immoo uummata Oromootiif dabarsuu dandeessa. Qaanqee show guddaan galateeffadha akkuma siin jedhe egaa jalqabanii karaatti dhiisuu Adaanatti taatee irraallee fadhaa yerootiin barbaadutti istuudiyoo kee bareedaa kana keessa dhufee si wajjiniin waan itti nagaafattu hundumaatiif deebii sii kennuudhaaf yeroo hundaa qophiidhaan qaanqee show baay'een jaalladha. Sagantaan kee baay'ee sin dabarsitan baay'ee gaariidha. Anillee gara sichiitti dhufee tajaajila narraa barbaachisu nan kenna saba koo hundumaa saba Oromoo. Kalesa yaadannee alaafi keessaan namuutu waltaanee absoodhaan gumaa jaallanii yoon baasnee dubartiin deebiinu lamuu deessinee saamamnee jiraannu diinaan gabroomnee dhumneetii dhabamna kaanee falmannee gabrummaa diinaa baadhannee injiraannu salphannee. Sayyaa burree leeymaanee ewaatiin bullansee ewaatiin dhoynansee bakkeetti baaraadhaa fuulatoo dhangaachoo ewaatiin baanansee ewaatiin baanansee eeyyoo mataa tuutaa.